harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Tooftaa kan hundi keessanuu nageenya Waaqayyoo bakkaa fi haala isinirra jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa jirtu. Ani jira galata Waaqayyo. Akkasumas qadaadaa kanaa fi daantilii isaa itti dhoofna. Kunuunsi kan calqabaatu jira jechuudha. Mataa ishee akkanatti kana amma akkanatti dhahee raawwadhee garuu xiqqeechee jechuudha. Kakkiisii akkanatti gadi gochuun kiyya hin hafu. Gochumaan hojjennaa siniin jira. Laalaa kunoo amma asii hageeshiin bakkee kana gadi fudhattutti kokkee kana jalaasitti akkasumatti naa jechuudha. Gadi jechuudha akkanumatti takkattakee dhahee yeroo inni naannoo kana ga'ee zigaajjatti buusaa dhufa jechuudha. Daantalichatti walumaan laalaa siniin jedha. Kunooti amma itti gadi shaafanii dhaheen jira. Amma maal goonaa sitti zigaajjaa keenya jechuudha. Akka diriirutti buusaa too deemna jechuudha. Dhiifama waliin natti toluu dide gara qabame. Laala amma kunooti kan gubbaarraatti muree jira. Asitti qaama zigaajjaatti buusaa jira jechuudha. Amma zigaajjaa tokkoffaarra jira. Zigaajjaa lammataa daammoo gizeen irra deebi'u asii fi bakkee kanattis buusaa deemna. Dhiifama waliin kan viidiyoo ofitti zoorsee yookaan dhawu sanitti agarsiisne garuu kana dhahee kunooti sanii jechuu jaaladha. Kunooti akkanatti fidee jira jechuudha. Akkanatti amma eegga fidee kana xumurannu jedhee asitti 5 asitti 4 biraan hin geenye asitti 5 asitti 5 jammarii jira. Kana 5 annu gizee 5 xalafadhee yoon jedhee amma immoo deebi'ee zigaajjaa biraa asitti nan buusa jechuudha. Kun immoo walitti qullufamaa deema jechuudha. Kazaan bu'aalaa waggaa dhume ka'ee bareeda ishee waan isinitti fidina akkasii isiniin jechuu jaaladha. Akkanatti hojjetama daanteliin kan masoobillee ta'ee kan hanquumillee ta'ee zigaajjuma bichaatti jijjiirtu malee haaluma kanaan hojjetama isiniin jechuu jaaladha. Haga xumuraa waliimaan hojjennee xumura. Ufumaan nu eeggadha akkasittis. Kunooti laalaa kunooti zigaajjaa asitti buusee jira. Deebisee dammoo asittillee buusee jira. Amma kun walitti cufamaa deema jechuudha. Xixiqqeen kun walitti cufamaa deema. Kun dammoo guddachaa deema jechuudha. Kazaan asittis akkasumatti kun ammoo yoon walitti duuchee raawwadhe yoon walitti isa duuchitu xumuree raawwadhe maalan godha. Kana yoon xumuree raawwadhe booda kanatti immoo zigaajjaa biraa san buusee jechuudha. Akkasumatti zigaajjaan isaa bu'aa deema. Innis immoo akkasumatti bal'achaa guddachaa deema siniin jedha. Laalaa amma kun hunda isaatiiyyuu fixee jira. Ganaadha garuu hin xumurre. Asitti sama zigaajjaa nan buusa. Asittillee nan buusa. Kazaan asitti zigaajjaa jammaree jira. Laalaa kun bakka tanatti tiksii. Asitti daammoo bakkee kana walitti cufaa tanan jira. Akkanatti garishiin daka gadi geechuutti akkanumatti jechuudha. Ganaadha garuun tas takaakallee kamaaliif gadi siqu malee asitti zaraggaamee tafa jechuudha. Wanta ilkaan qabuuf siniin jechuu jaaladha. Laalaa xiqqoo ishee ammallee ni hafa garuu kuulii adiin kuni garuu osoo bifa biraa fakkeenyaaf bakka kanatti bifa biraa faatti mannee silaa asirratti xirratti jedhee bareeda. Kuulii adiin adda isaatitti hoo guddaa ta'ee to'annoo jedhee asirratti xirratti jedhe malee baay'ee yaannoon jedhu sila ta'eefu akkasii isiniin jedha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tooftaa tan hundi keessanuu daanteliin masoobiidhaan hojjetamu akkanatti hojjetama. Aynata barbaadaniin diizaayinuma bichaatti jijjiirtu jechuudha. Fakkeenyaaf diizaayinii kana qofaan illee gochuu ni dandeessu. Xaqqaa qofaan illee fakkeenyaaf kana qofaanis gochuu ni dandeessu. Aynata biraatiin illee hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Aynata fedha keessaniitiin hojjechuu ni dandeessu yoo barbaadan. As keessattis illee
bakka wantoota adda gara gootanii hojjechuu ni dandeessu. Akkasii isiniin jedha akkanatti hojjetama. Kunoo laalaa maaliif yeroo baay'ee waan nuti ta'a wantuma beenu tokko nu dhiba jennee warroonni sodaanu ni jira. Garuu kun waan nu hin qabu sila ta'eefu akka fedhe keenyatti hojjechuu ni dandeenya isiniin jechuu jaaladha. Mataan ishiitillee kunoo ilaalaa dammoo akkanatti hojjennaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Daanteliin masoobii akkanatti hojjetama isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Hordoftoonni koo hundi keessanuyyuu warroonni maatii koo dura taatanis warroonni immoo maamila koo hin taanes akkasumas maamila koo akka taatanii isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.